Naannoo Oromiyaatti qonni arfaasaa fi qophiin qonna gannaa wal cinaa adeemsifamaa jira. Naannoon Oromiyaa haala mijataa waggaatti yeroo 3-4 oomishuuf qabdurraan kan ka'e oomishaaf oomishtummaa qonnaan bulaa dabaluuf teekinooloojii ammayyaa fayyadamuu fi kilaasteraan facaasuun yeroo gara yerootti dabalaa jira. Hogganaatti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Bariisoo Fayyisaa bara kana hojii misooma qonnaa maalirra akka jiru dubbatu. Lafa misoomsni maddeetti immoo kan qopheessuu qabnu humna raawwatu kaaseen jira. Callaa guddistoota addaan nu barbaachisa. Xaa'oon fedhiin isaa fulbaana irraa jalqabeet kan dhufu waan ta'eef fedhiin isaa sassaabamee fedhii isaa sanarraa ka'ee ministeera qonnaatti bitee dhiyeessaa waan ta'eef kuntaalli miliyoonni 10.5 bara kana xaa'oo daabbee fi xaa'oon yuuriyaa bitamee akka dhiyaatu qabamee jira. Isa keessaa hanga guyyaa kaleetti miliyoonni 6.1tti kan siiqu dhiyaatee naannoo keenya keessa galee jira. Miliyoona 2.1 kan ta'u mooyyuu qonnaan bulaa keenya faraabsamee jira jechaadha. Isa qofa osoo hin taane sanyii irrattis karaa fakkaatu hojjechaa irra yeroo ammaa qal'inaan kan dhiyeessaa jiru boqqoolloodha. Boqqoolloon kuntaalli 100 ol qonnaan bulaa biraa godinaalee bira gahee jira. Kuntaalli gara 80,000 siiqu qonnaan bulaa bira gahee jira. Sanyiin midhaan biilatis kan midhaan dheedhii fi midhaan dibataatis karaa fakkaatu deemaa jira. Waliigala isaa gaafa laallu barabaratti qonnaan bulaanis fayyadamaa dhufee jira. Mootummaanis xiyyeeffannaa addaa kennee hojii kan sirriitti hoogganeera. Walitti hidhamiinsi gabaa waan hundumaa qulqullaa baatu malee karaa ittiin mijachaa dhufee jira. Keessumattuu oomisha alergii irrattis qonnaan bulaan waan fayyadamaa jiruuf qonna koontiraataa fa'aani xiyyeeffannaa kanaa fi tooftaa kanaan dabalatee fedhii fi hojii walii galaa jiru. Abdii namaa kennuu fi galma kaawwan isaanii barabaratti kan milkeessaa deemaa jiru ta'uu isaati. Godinaaleen qilleensa gammoojjii qabanittis qonni arfaasaa haala gaariin adeemsifamaa jira. Bara kana qophiin bal'aan keessattuu caasaa gandaa sadarkaa dakatti galchineen gandoota nu qabnu hunda keessatti hojiin qonnaa arfaasaa kun karaa milkii ta'een akka inni gaggeeffamuu danda'u goonee jirra. Qonna baraanaa yommuu ilaallu dhibbantaa 25 oliin dachaadhaan sadarkaa inni kan durirraa itti dabale jira. Kun waa lama of keessaa qaba. Tokkoffaan caasaan keenya sadarkaa dakaatti jiru qonna arfaasaa kana xiyyeeffannaa guddaa kenneeti deeggaraa turee jira. Lammaffaan ammoo hawaasi keenya hubannoo gahaa argatee qonna irratti sadarkaa addaatiin kan itti gale. Inni sadaffaan ammoo roobii arfaasaa bara kanaa kan durirra garaagarummaa guddaa kan qabu sadarkaa kanaan laalee jira. Kanarraa kaanee qonni akka godina keenyaatti kan durirratti sadarkaa fooyyee ta'een bara kana akka inni qotame qaltee qonnaa akka kanaan dura harkifataa ture naannoo sanyii filatamaa xaa'oo akkasumas ammoo naannoo qe'ee isaatiitti ammoo kompoostii ammayyaa'amee fi kompoostii aadaatiin akka inni kompoostii qopheeffatuu danda'u ji'ootaan sadaan darban keessatti hojii bal'aa gaggeessinee jirra. Kanaaf xaa'oos yeroo dhiyeessine kan kompoostii yeroo haala gaariidhaan ummati keenya itti fayyadamee oomishi bara kana haala gaariidhaan sadarkaa kanatti amma qabattan kanatti gahuudhaaf yeroo gabaabaa tafa waan ta'eef kanaaf qonnaanis godinni horsiisee bulaan qaleessi beekamu amma kana gara qonnaattis galee hojiin gaariin kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Qonna arfaasaa isarrattis qorannaadhaan waa'ee milkeeffannee tan deemne barana meeteoroloojii biyyoolessaa wajjin odeeffannoo sirriitti hojii jijjiiraa turre bara darbe miliyoona 2.5 misoomsine. Bara namoo roobni arfaasaa hanqina waan qabuuf dafee akka galuu hin dandeenye fi hangalu sunis idilee fi dileedhaa gad akka ta'u meeteoroloojiin raagasaa waan nu kenneef hektaara miliyoona 1.7 kan karoorsine miliyoona 1.8 sanyiidhaan uffisnee jirra. Karoorri keenya irraa miliyoona 41.9 jirra enna karoora keenya ol uwwisnee jirra. Qonna arfaasaa oomisha sassaabuudhaaf yeroo itti qophoofnee jirru keessaa kuduraa muduraa baay'eetu jira. Qonna arfaasaan kan misoomanii jiranii isaan irraa har'a muuxannoo wal jijjiirree jirra. Tokkoon qulqullina akkaataa baay'inaas fi ariitiidhaan hojii keenya hojjennee irra moo hin hojjenne oomisha achirratti argachuu dandeenya. Oomishaaf oomishtummaa guddisuu keessatti hojiileen hojjenne keessaa dhiyeessiidhaan wal qabatanii eegumsaa fi kunuunsaa wal qabatee maal hojjennee kan jedhu asirratti muuxannoowwan jiru har'a wal jijjiirree jirra. Sarraas waan guddaa barannee irra jennee jirra. Egaa qonna arfaasaa kana keessatti muuxannoon nuti horanne maalinni qonna galnaatti galaa jirra waan ta'eef hidhannoon as keessatti nuti arganne muuxannoon nuti as keessatti arganne akka galaatti fudhanneeti qonna gannaatiif immoo fi karoora 2018 of qopheessaa jirra waan ta'eef hojiittis gallee jirra. Hojii keenya caalmaadhaan bara kana raawwachuudhaaf yeroo itti muuxannoo wal jijjiirree fi hidhannoo keenya cimsinee jennee ilaalla. Qonnaan bultoonnis fayyadamummaa isaanii mirkaneessuu hubannoo ogeeyyii qonnaarraa argatanii fayyadamanii teekinooloojii ammayyaa fi kilaasteraan oomishuun bu'aa isaanii dabalaa jiraachuu ibsu. Oomisha kan durirraa fakkeenyaaf dur sangaa 4-5 yoon qotee
yoo ga'e iyyuu xinnoo kuntaaluma 5 kuntaaluma 6 argama. Amma garuu sangaa 4 sangaa 5 nan qota taanaan qoonqoo koorra darbee maatii koorra darbee gabaarra oolchaa akkan jiru paakejii guutuu isa jedhamu sanaan sirriitti hojjenne yoo jenne bu'aa gaarii arganna jenne yaanna. Kanaan dura yeroo qonna sangaadhaan qotaa turre baay'ee hin deemu lafti nurkaan deemu humni sangaas baay'ee xiqqaadha waan ta'eef kanaaf yeroo ammaa baay'ee oomishaaf oomishtummaa nutis akkaataa karoora mootummaan jedhe qabannee gara ce'umsa tiraansfoormeeshiniitti ceena jennee kana qabannee tiraaktera qonneetiyyuu sadarkaa kan argeenye jira jechuudha. Akkaataadhuma mootummaan karoora baasee kilaasteraan hojjedhaa jedhe kanarratti barumsa yeroo adda addaa qaamilee dhimmi kun ilaallatu irraa nuu kennamu irratti hundoofneetiyyuu ijaaramnee waggaa 2 ruuziidha qonne asuma irratti. Amma bara kana immoo kilaastera kana kilaastera boqqolloo taasifnaa jennee mari'annee kilaasterri kun hektaara 15. Amma kilaasteratti gaafa deebi'u garuu namni hundi amma giiduu isaa amma beekumsa isaa yeroo tokkotti ka'eetu dhufa. Oomishaaf oomishtummaa guddisuu keessatti tokkummaadhaan hojjechuun ijaaramaan kilaasteraan hojjechuun bifa wal fakkaataan hojjechuun faayidaa guddaa akka inni qabu waggaa kana lamaan darbe keessa argineerra waan ta'eef baranammoo caalmaadhaan bu'a qabeessa taasifna waan jedhu qabnaa jechaadha.